ogummaa isa qabu ogummaa isa waaqarraa qabachuu qaba. Inni ilaalla. Kiristaanni ogeessa ta'uu jira. Ogummaa qabaachuu jira. Kiristaanni yoo ogummaa hin qabu ta'e iddoon taanetti kufaa. Iddoon taanetti hafaa. Jenneetu waa'ee ogummaa qabaachuu ilaalla. Sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Gargaaruma Yaaqoob 3:13 irraa. Isin keessa namni ogeessi hubataanis jira. Inni karaa gaarraamummaa fi ogummaa keessaa argamu sana. Inni karaa gaarraamummaa ogummaa keessaa argamu sana adeemsi isa gaariidhaan hojii isa gaarii hamullisu. Garaa keessan keessatti inaaffaadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajina. Dhugaa irratti soba hin dubbatina. Ogummaan akkasii kun isa lafa irraati. Kan yaada fooniti. Kan hafuura hamaati. Malee kan Waaqa irraa isa gad bu'e miti. Waaqa irraa isa gad bu'e miti. Lafa hinaaffanii fi ofittummaan jiru. Amma cabnii fi wanti hamaan hundinuu jira. Ogummaan Waaqa irraa garuu hundumaa dura qullaadha. Akkasumas naga qabeessa garraamidha. Of kennaadhaan hoo'an ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa irruun of arguu dhabuunis keessa hin jiru. Karaa isaa warra nagaa buusaniif sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafamaa. Ameen. Yoo Waaqayyoon akkadhan. Alijinate ጀምሮ መንገድ የወራኝ እንዳልሞት ተጠብቀኝ አባት አለኝ ከልጅነቴ ጀምሮ መንገድ የወራኝ እንዳልሞት ተጠብቀኝ አባት አለኝ ያሳደገኝ የለም አዎ የለም በሰማይ የለም እንዳንተ በምድር የለም እንዳንተ Hallelujah, hallelujah. Garuma Waaqayyo amma banti Waaqa bararumma sasvaye amma molfagata Waaqayyo gaariidha guyyaa gidirratti ol ka'aman sisa idduutti waaqannaati. Yesus garii gaarummaan kee baay'ee guddaa guddinni kee ammaaf daarii hin qabne. Haleluuyaa. Namni beekan jabaan addunyaan kun namoota baay'ee gurguddoota jedhaman liqimsitee hambifte. Maqaa isaanii jira malee, seenaa isaanii jira malee, kaanummoo seenaa isaanii yoo dhokatee irra lafarra. Waa'ee isaanii wallaalamee hafe gootota gurguddoota lafa kanarra jiran jajjaboota warra jedhaman warra sodaachisanii jiraatan warra raasan beekumsaan aangoon jabinaan namoota bebbeekamoo baay'ee dhabde addunyaan kun. Eeyyee beekaa beekumsi hin ibsine guddaadha jedhanii guddummaa isaa eenyuun ibsine. Irra lafarra dhaabattee samii kanarra teessee kan jirtu. Akka keeffamma kee namni hubatee si tilmaamee kasin beenne gonkumaa waa'ee kee lafa kaa'ee kiiloodhaan lafa kaa'ee ammaa fakkaan waa'ee kee lafa kaa'uu kan hin dandeenye dhalli namaa sammuu xiqqoo kana. Jabaan akka keessa jira guddaan akka kee qulqulluun akka kee beekaan akka kee. Afaaf sameen kun utuun turiin kan turte.
Jabaa galani guddaa siif haa ta'u maqaan kee ulfaatu olassi qaba siif sagada galata sii galcha. Haleluuyaa maqaan kee bara baraan ulfaatu. Gargaarsa tina gargaarte ba'aa guddaa natti naa baatte. Ati naaf obsite anatti naan da'autuu cubbuun koo natti farachiisuu na balleessuu na ajjeesuu anatti na baatte anatti na gargaarte. Jedhee jecha maaliitiidhaan waa'ee kee lafa kaa'a. Guddaa guddini ibsine galanni guddaan ulfinni guddaan baraa hamma bara baraatti teessoo kee irratti siifata. Atanaaf gaariidha. Atanaaf ga'aadha. Maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo adaraa kanas si kadhadhu yoo jiraata. Yaa Abbaa amma sagalee kee kana nan dubbadha. Namoota sagalee kee kana dhaga'anii ittiin fayyadan, ittiin gargaaraman, ittiin bakka jiranii ba'an, ittiin haala ulfaataa keessaa ba'an maqaa Yesuus Kiristoosiin ati obboloota kana taasisi. Akkanumatti sagaleen kee dubbatame. Akkanumatti dubbatame qilleensa irratti akka nafne. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee yommuu dubbatamu namoota baay'eedhaaf qoricha akka ta'an si kadhadha. Raarri nagaan keessan kee wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Waa'ee ogummaa macaafni qulqulluun waan baay'ee dubbata. Haa ta'u malee ergaa Yaaqoob keessatti kiristiyaanni tokko ogummaa qabaachuu akka inni qabu dubbachuu barbaada. Ogeessota ta'aadha. Macaafni qulqulluun keenya kuni gowwoota hin ta'inaa ogeessota ta'aadha. Nama ogeessa yookaan kiristaana ogeetti ta'utu sirraa eegama jechuudha. Ogummaa Waaqayyotu namaa kenna. Ogummaan kennaadha. Ogummaan gosa lama jira. Ogummaa isa hojiidhaan hojjetanii fi ogummaa isa ittiin jiraatan dubbii irratti jireenya irratti aktii hundumaa keessatti ogummaa isa fayyadama. Abaluu ogummaadhaan dubbata. Abaluu ogummaadhaan hojjeta. Yoo jettanii ogummaan dubbii fi ogummaan hojii gargari. Ogummaan hojii namoota ogummaa garaagaraa qabanii ittiin hojjetan jechuudha. Ittiin hojii uummatanii biddeen nyaatan jechuudha. Ogummaan inni kan ittiin jiraatan immoo namni ogeessi akkatti hojjetu beekaa, akkatti jiraatu beekaa. Bakka jireenyi isaa ogummaadhaan guutuudha. Jechi ogummaa jedhu macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessattis ta'e kakuu haaraa keessatti walii galatti 271dha. Ogummaa jechi jedhu jechuudha. Harka caalaa macaafa fakkeenyaa keessatti baay'eedha. Macaafa fakkeenyaa keessatti waa'een ogummaa si'a hedduu irra deddeebi'ee barreeffame jechuudha. Si'a hedduu irra deddeebi'ee barreeffame. Kan akka macaafa fakkeenyaa keessatti ogummaan barreeffamee hin jiru. Maal jedhaa? Fakkeenyuma tokko torbarraa jalqabee Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Gowwoonni garuu ogummaa fi barsiisa tuffatoodha. Ogummaan nama waamtiidha. Bu'aa ogummaa immoo fakkeenya boqonnaa 2 irratti argitu. Ogummaa Waaqayyo akka kennu fakkeenya boqonnaa 2 irratti argitu. Lakkoofsi 6 ogummaa Waaqayyotu kenna beekumsii fi hubannaan dubbii afaan isaa keessaa ba'uun argamaadha. Ogummaan karaa namoota jal'ootaa irraa warra dubbii isaanii jal'aa ta'e irraa nama deebisa. Kanaaf ogummaan meetii caalaa bu'aa akka qabu hin dubbatamu. Kanaaf ogummaan akka si golgitu fakkeenya boqonnaa 4 ogummaa si golgiti jedha. Si eegdi jedha. Ishiin dhiisini jedha. Jaaladhu jedha. Ogummaadhaan gorsa kennu. Ogummaadhaan of eeggachuu. Ogummaadhaan mana ofii bulchuu.
waaqayyo wajjin jiraachuu waa'een ogummaa baay'ee macaafa qulqulluu keessatti karaa baay'ee ibsameera. Kanaaf ogummaan barbaachisaadha kiristaana tokkoof ogummaa. Kanaafuu ogummaan eessaa argama? Kennaa ta'uusaa ogummaan akka nama eegu, ogummaan akka nama golgu, ogummaan hamaarraa akka nama eegu, ogummaan akka nama golgu, akka nama tiksu abbaa fakkeenyaa Solomoon boqonnaa tokko boqonnaa lama keessatti ibsa gurguddaa itti kenneera. Egaan kiristaanni ogeessa ta'uutu irra jira. Ogeessa ta'uutu irra jira kiristaanni. Isa jedhudha.